الرؤوس دبساني لو كام سناني دبساني دبتي بابا تودين سانا الراباس دبساني يا بابا السلام عليكم السلام عليكم نند بدا أبسا نند بدا درانا بكنا لقى كم فياجر ثاني أبو دران بكنا رب مسلم سوداد ميوت غوري مكي أفان متذكر بدا إلا توقف الرتي هندك ثانويو غويا ثدي في الربا أبدني مجتي ثنا راكو عربا جلا بابتني وفي ركثو كيسن غلطوما بننسكا بيكو يونا مجاتي لما نقو سوجرا غلطوما جالقابا اتعانسو نمو makiin dheengaddalee mana bana argee ture na fakkaate kalellee argee ati eessa deemta kaameraa jala nai laa tokkoffaa ufillee maqaa qofaa fi fooloo qofa guddiftanii guyyaa raga xiqqaataan deemina namni gizee gastii namaatirra ol seenu mani namaa kabajaa qabaa sheeka haa ta'u qeesii haa ta'u diyaasbooraa haa ta'u abbaan fedhe haa ta'u naamusa qabaachuu qaba manni kee inasi galee miti hin kokkolfin namatti kaa isin harka jiru lubbuu namaati yoo nasrilleen oluma utaale yoo bayaanillee oluma utaale yoo ilulleen oluma utaale anillee yoo oluma utaale hunduu akkuma arga yoo ta'e namni wal ga'ee akka teessisaa gaarii miti namni naamusaa wal dhageeffatee ilaaf ilaamin waan ta'uu qabu godhuu qaba malee mallayni lubbuu namaan caalu jira kenna si galee miti soo kanaafi ana garuma isinitti himu ol seene yeroo namni gastii kanarra ol seene birrii 3,000 4,000 miti biliyoona yoo namni namarraa qabaate obboleettii tiyya rakkoo keessaa baafadha jedhee waan kenne takka akka waan namni jalaa baqataa jiru akka waan riyaali suudii 4,000 lubbuu mucattii kanaa caalee hundi olma seenee birrii gizeesitti lakkaa'u ignoor gochuu danda'uu qabda ati haati manaa jechuu fuula namatti hin kennin lubbuu namaattu isin harka jira mucattii dalagaan haa toltuu fi haa badduu fi nama 20 meeqa irratti xalabaa baaftanii seera dhala fuutanii ofillee irratti tadaraaddaruun kun sirrii miti an dubbii keessan kana arguu dhabee miti jibbellet saalfadhellet yuuzariin akkaawuntii seenatiin isin laalaa ture kales dheengaddas amma sirraayaan jedhe ammallee dhufe haga isin waliigaluu dadhabdanii amaarri sagalee nu haa taasistanii boottan hunda jechuu isinii galee miti sheemidha wanni akkanaa kun amaarri isin baantan kun afaan oromoo beeka sirbaayyuu hiikkateetiin deebisaa jira miti ummanni isinii galee wanni akkanaa kun sheemidha isinii galee waan akkana dhiisa warri irraa qabdanillee tasgabbaaya warri tirfii barbaaddanillee tasgabbaaya homaa rakkoon qabu oromoon arjaadha hin elmattani yoo asirratti isinii tasakka'uu baatellee yeroo biraa elmattan no problem rakkoo miti ammatti anka isiniin jechuu barbaadu mucattiin bisootii keessa jirti karaa deemte hin badde huura keessa teette sini galee naasuu rifaatuu keessa jirti kanaafi ammatti mucattii tasgabbeessuu namummatti deebisuu irratti warri mucattii bira jirtuu fi warri mucattii itti dhiyaatan sanirratti hojjedha sini galee riyaala 4,000 ol guddattuu hirreeyni keessan 7,000 ol hin ta'u isin hirreeydan kana kun waan guuritti iyyuu barbaachisuu miti waan namni 4,500 500 walitti darbeetiin kafaluu danda'u rakkoo miti isinii galee kanaafi mucattii irratti hojjedha uffata irraa jijjiiri qeerroo kiyya rabbi si haa kabaju uffata irraa jijjiira mana yaalaa geessa wanni itti irratti hoo jiraate laachisa mucattii tasgabbeessa sagantaa arbi 10 bule 9 bule 10 bule sagleeffatu hin dadhabu yaani tasgabbaaya torbaan irraasitti akka isilleen warra dubbiftee tasgabbooftee gizee isin ufbartee rifaatuu kana keessaa baate torbaan irraasitti godha gargaarsillee ammatti namni lubbuu isii baasu hin jiru haati Mahammad Bayaanin abdattee liqeesse sunillee yoon asuma jala taa'aa jirti garri deeman eessa jiraa miti haa eeggattu kunoo kan jedhaa jiru kun ana asli yoo oromoon hin guuriin fanuyyuu birri Mahammad Bayaan waasii isinii ta'e isin cinqaa jiru kana akka ibsaa fa'aa diyaasbooraa ta'e keessaa qabadheen kabra isin jedhu anuyyuu kophaa kiyya gizee koofiyaa kenna jedhu walitti qabee riyaala 5,000 san guuree ergaaf waasi waadaa rabbiiti asli keenya dubbadhu
حبيبي Enggadaati dubbataa jirta gasti makaa irratti akkasii يا namni يا tokko itti حبيبي يا dhaqqabde. حبيبي يا وان مننا هم Gabbuuti كريم تبرا nama mana seera cabse maki girgiri dhiisi dubbataa irra bar akka nama nama hin beekne maa godhatte takka waadaa seennee waadaa Oromoo nyaanne beenu. Birrii Mahammad liqeeffatee isin cinqaafii jiru kana haati birrii Mahammadii kennite dhalaa wayii Faaxee binti Islaam ta markazaattu kenne jedhanii obboleettiitii sheeyitichallee hin cinqin intala akka ta'etittu rakkataara sheeyiticharraa tasgabbaa yoo keessan itti bilbilaa itti barreessaa jiraatte torbaan har'aa eeggadhu mucattiin oo intala akka ta'etittu ta waa meeqa jijjiirachuun isii barbaachisu mucattiin tun intala durbaati nama umrii 15 oliiti rifaatun dubartii waan war hababa itti dhufaan beeytanii xurii garagaraatu itti dhufaa dadhabbii itti dhufaan beeytanii uffata jijjiiratu barbaachisa waan garagaraatu isii barbaachisa dhiqachuu barbaachisa awwaara keessa gangalatte rifeensatti qabatu qaamni dubartiis laafadhaan miidhama irraa deebi'uu barbaada namni gargaarsuma sanuu argatuuf dura mallaqaan gargaaramuu osoo hin taane namni yaadani sinigalee sammuu ofiitti adeebitu haa tasgabbooftu online irratti olii oofaa jiran mucattiin tun haadha qabdi abbaa qabdi obboleessa qabdi adaadaa qabdi fira jira intalli teenne maal taate namni isin taasisa nu taasisa beektanii laaltanii maal isin ilmoo intalaan qabdanii uf jala asirraa gizee walitti waccan akka nama takkaa rakkatee hin beeyne akka waan zariin teessan rakkatee hin beeyne yoo godhattan kana hin ulfaata isinii galee anammatti ka isiniin jechuu barbaadu ammatti birrillee hin guurina warri duraan irraa kafaltanis warri liqeessitanis obsa waan gootaniif galatooma warri teettanii sagalee taataniif illee hundi keessan warri as jalaa taaptaap gootan sheer gootan birrii baaftan yeroo keessan aarsaa gootan waan qabdaniin intala Oromoo ta'eef dhaabatan hundi keessan galatooma kamallaq irraa qabdu mootu haga saftii torbaan har'aatii eeggadhu haga torbaan har'aatii mucattiin wayyooftee naasuun kun irraa badee gizee isiin namummatti deebitee bakka itti gargaaramuu barbaaddu filachuurra geette hin gargaarra yoo namnuyyuu gaaftanii ajandaan kun hin badaa namni olin taruu jettan rakkoo miti gargaarsi isii barbaachisu bar akka dhugaatti yoo furanne eshi irraa qabdi jettan tokko kuma wal guddatu idaan kun yoo kuma torba irra jiraate iqaaman kuma 12 akka waan namni hirree galleen beene goota sanuu kabaaran dhufee deemu guddatu riyaala kuma 15 riyaala kuma 20 guuraniif hin gaya riyaala kuma 20 riyaala kuma 15 kan guuruuf mootu namni 12 namni 15 gaadha kuma ka kennu jechu allaqe kun wanni wal cinqaniif hin jiru yoo namummaan jiraate iluun doolarii 5 yoo erge marqos doolarii 5 yoo erge nasriin yoo kuma takka kafale anillee yoo kuma takka kafale namu kuma yoo walitti darbe qeerroo yoo kuma kafale makii yoo kuma kafalte hooma haganaan dhumatu waan haga kanaati jecha nama burjaajessuun irriba wal dhoogguun mucattii hiraarsanii maraachanii agisiin nama kana hundarratti akka waan saba hin qabne saba isii keessatti uffannisa jechuu kanaan nama gayuun kun gaarii miti tasgabbaaya makiyatillee nama mana keesseenu tasgabbeessi yoo humna keetti oolte ofirraa gabbuusi abibti namni si taallaba nama guddaati intala nama guddaati intala saba guddaati abba marga sirra dhufeetiin riyaala kuma shawwaan liqeeffate baxarraq homa foloowarii guddaa qabu baxarraq hin ta'u sinigalee ani qeerroo fageenya hin beeka mubaarak illee kenna qeerrooleen kenna hunduu kenna garuu mootu qeerroolee namni hawwiin beeyne dubartii ta'ee namni waa'ee hawwiin keessa tartee fi waan hawwiin hojjettu hin beeyne hin jiru waan jirutti hin fakkaatu osoo tasa miidhamtee sukkumuu dandeetti dawaa garagaraa kennuufii dandeetti bituufii dandeetti mataan isiituu doktora mucayyoon suni isiiyyuu hin dhukkubaa nama rakkataa kanaayyuu gargaareetiin rakkoo keessa jiru keessaa bahuu barbaadu ani qeerroo caalaa hawwii amala hawwiitiif hawwii beeka yeroo baay'eellee hawwii hordofaa qeerroollee nama guddaa maashaa Allah si galee miti dubartii akkasiituu hin argattu mana biraa yoo geessan Mahammadoon jaartii dalagaa erge ta'uufiitii mana ciisa guyyaa rafaa oolee halkan sulluuma harkisa giiroo qamaa habiibi shishaa harkisa habiibti su'uudii bar waggaa 10 taa'an si galee miti warri amma asirraa waa'ee su'uudii xiinxalu nama su'uudii dhaqee hin beeyne su'uuditti keessattuu naannawa Jiddaaf Riyaad kana guyyaa akka waraabessaa rafaa oolanii jaartii dalagaa ergatanii halkan shishaa fi kaarota qamaan habiibti mucattiin tun ilmoo qabdii mana teetti isii tanallee bareedaa jechuun manni qeerroo kun filannoo qaba isinii galee miti akkana yoo gootanii yoo haga tormaa raasitti xiqqasho wal tasgabbeessitan bareeda natti fakkaata waan dhaggeettaniif galatooma hunda caalaa yoo akka carraa madamantan mana bayna isin jennu namni ol bahee yaada garagaraa kennatee akka mucattii sammuu xashin goone warri haati mana bantan abbaan mana eegaa jechuudhumaa fi fixadheera galatooma.
دكتور طبران يجرنا كن مايك يجرنا كن ولك السلام عليكم. يجرنا مايك لا لي يعني كبرت ميروبس كيروبس هنقرب انتنا سوا جردن وري الزنين تبدن اللي انقلتهما ميو يوس جلج جراته أنا نهنقلشو وهي مالك كثير نهنقلشو يا يرو سمايكين فانا دياسبورا من جاني مقاد دانكن أسيفة تشيفيغني أطالاني نما الرافو دتان دباني ميو خغربان علتي مال مشاور هاد نام في تدا أبس جاسين دبتني ميو مشاور خرطي هاد دبين barkoy hinduman koy dubbina ka aslin tubate bi akana nas wan garaaq yaqisatin basa koy rabbi so Wan gote gari gote baga gote ti isirrande bimba Gefada wallahi asli duga isati barani beddu isnob sir bi kabra kanati baka kun injuru bar aye maiki ana gabbu siragata malaka nama kafad ana gabbu siragata shi okay wallahi dem na ragatin kabadu dem ay dubbin matte in ka balla jannem kana cala kam gona magi guyya mu tanga guyya baka kansa suratul farsi kansa wantin ni karaw suratu magarsi wanni guddam tatti haga amma sammu fi gode makina jalabu asi mana kana baye fi ga yetti giddin qabe ga din ta'an ture birri waan jedhu kana dhugatti dubban bakka dubbin umatte nagaatti guys bakka amma wanna gode amma maki waan aslin jedhe sun akka kiyetti ani micatti uf bira kaawnu ana fuura koda micattiin xishattee fi gufdeemti ani nama dalagaati nama ilmoo mana dubartii tasgabbeessa jaartiin dantee ofitti qabdii haa tasgabbeessitu haa tokko jedhe lammaffaa an akka kootti waan sila amma akkuma aslin jedhe sani osoo boruma waa gargaarsistanii isiilleen xiqqoo miira kana keessaa baatee waan guddaan barbaaddu isin akkuma amma aslin jedhe waan qaamaafif ani daa isiiraaf kafale rakkoon qaban yoo barbaachisaa ta'e wanni laal dubbiin dhumatee miira deebisuun barbaachisu jechuudha akkuma asli waan biraa isaan jiru bar osoo boru gootaniituma akka mucayyoon tullee sammuu fi raagatu boruma waa maaliif arifanna maaliif arifatu maaliif barbaachisa salama maa indi mushkila dhiisa ana yaada kiyyan bayoon ta'ullee tarrakkoon qaban dadhabne nutu laayifii kana gubbaa dadhabne namni nuti taazabaa khalaas micoo taatas gabbeestuu haati manaa haa dubbistuu dubartiin tasgabbeesti samboota suutee inneeti akkasitti deemna jechuu aanuu dadhabee jiru amaanaa sitti kennanne miti laal maki soddaa dhiifama qeerroo akka yaadutti hawwiin maamila kiyyaansa damman irraa fudhataa turte dur ati manaa kee gaafadhu laa